Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Boom boom! Congratulations! Namichi Rasula keenya sallallahu alaihi wasallam arrabse maraate jechuudha. Maraate rabbi isaa maraachu. Wallahi billahi rabbi dhugaa godhu jechuudha. Rabbi dhugaa haa godhu jechuudha. Wallahi namni Rasula keenya arrabse hin offoru jechuudha. Gadheen Ramadaana kana keessa yeroo makamu jechuudha. Namoonni amantaa biraa Ramadaana kana keessa jechuudha. Amantaa kenna warroonni keekan rabbiin maraachise jechuudha. Addunyaa kanarratti nu agarsiisu. Wallahi billahi rabbi dhugaa godhu jechuudha. Ittiin komantii barreessame wallahi namichattiin gadheen akkana godhatuun jechuudha. Nama Rasula keenya arrabse jechuudha. Wallahi billahi namni Rasula keenya arrabse sallallahu alaihi wasallam yoomiyyuu hin ofolu. Hin ofolinillee. Wallahi congratulations hin maraata. Yooni maanyatu miliyoona tokko foloo dhabe taska kalabema. Kun immoo